Duda hiji nama agartee miti jaarsi isaa haaraan aaruu nama agartee jaarsi irraa fagaate akkamitti deebisatanii falaan deebisatanii no maaliin deebisatan hiiga jaarsi jaalanne agartee miti kana agartee miti jaarsi irraa quban qabne akkamitti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. daawwattootaa fi hordoftoota seenaa Orootuub hashama harka fuunee ilmaan Oromoo hundi akkam jirtan fayyaanee ga'e alhamdulillah rabbil alamin arra maal qabattee dhuftee seenaa Orootuub jechuun keessan hin oolamu wanni ni qabadee dhufee arraan tana seenaa ajaa'ibaa tana akkuma barreeffama agartan sanii akkamitti jaarsa harka qabannaa agartee miti barnoota waan isinii ta'u jechuu seenaan tun seenaa bareedduudha hiji nama agartee miti jaarsi isaa haaraan aaruu nama agartee jaarsi irraa fagaate akkamitti jaarsa as deebisatanii falaan deebisatanii no maaliin deebisatan hiiga jaarsi isin jaalanne agartee miti kana agartee miti jaarsi irraa quban qabne akkamitti harka keessa kaayata kana agartee miti sanarraa baranaan isin jaa na wajjin turtii gaarii inshaallah akka barnoota guddaa irraa fudhatan abdii qabaan isin jaa na wajjin turtii gaarii. Video kana illa dhuma fixadha akka barnoota irraa fudhatan tonoorumillee dhageeffadhu ti addalaal akka buru jaarsaqee itti qabdu okay akkasiin wajjin turtii gaarii akkasiiti akkuma hangisee turaa isinii jeetti akkamitti jaarsa harka keessa qabatanii jaarsi hangafa dhiyaaruu agartee muka sirraa fagoo jiru ta'uu kasi dhiyaatu ta'uu sirraa qaaleettii takkaa jira agartee miti jaarsisee haalaan aaruu nama hamaa kana jaarsisii gizeessan isii itti dhiyaachuu dadhabde jaarsisii kana gizeessan maal itti yaaddanii beektaa akkamittiin jaarsa kee kana ifi dhiyeessaa jettee itti yaaddee geelota isii gaafatte gizeessan geelonni isii jaaniin sheeka tokko jira ganda kana keessa kaffala godhu saniifuu itti dhaqi sheekni isaan fala siifaa godhu jaaniin akkasiin nasihaa isaanii gorsee isaanii fudhattee deemtee sheeka san bira deemtee namtichi ammoo sheekaa miti nama hayyuudha nama agartee miti yaani kaasammuu qabu. Sigaltee gisee isin dheetee sheeka akkanaaf akkana jaarsa kee nama hamaadha itti dhiyaachuu dadhabe saniifuu akka falanaa gootuun fadhaa jetteen akkasitti inninis nama hayyuudhaan isin jeegisuma duraatu akkasii inninis maal jennee beektaa rifeensa leencaa agartee miti fiddee agartee san fiddu malee falli kun hin hidhamuu jeen akkamittiin rifeensa leencaa fida leencina nyaataatiti hiikaa akkamittiin fiduu dandeetteen karaassan malee hin hidhamu baasii beeka jeen akkatti fiddu. Akkasitti deemteeti akkatti fiddu yaaddee barbaaddee dhabde gaamma deemteeti nama waan akkasii san beeku dhiitee gaafattee jechuun gisee gaafattee yaaniin inni nyaata fadha foon fadha saniifuu nyaata san geessii fi guyyuu sutaan itti dhiyaadhuu jaaniin akkasitti fikirtee gaarii deeyitee jechuun guyyuu foon geessitiif guyyuu foon muraata ka fuutee geessitee fi halaala dhaabbattee darbitiif ammas dhufteetu guyyaa kaanis fuutee halaala dhaabbattee darbitiif osoo akkasii darbituuf itti dhiyaattu leenca kana itti dhiyaachuu eegaltee leencinis isii amalee isii jaalatee agartee miti gizeetti dhiyaattee agartee nyaata kakanateef taraa booda cinaa gattaa'ee jechuu leenci kun isinis akkasii mataa isaa qaqqabattee rifeensarraa akkasitti takka murtee namticha fiddi namtichi ajaa'ibeeti haa akkami fiddi jeen akkanaan godheetti himteeffaa gizee isiin himteefi yaani bareeda jeen wallahi jaarsi kee leenca kanarra hamaa miti saniifuu jaarsi kee itti dhiyaattee waan inni fedhu bartee akkartee miti akkasitti waan inni fedhu sun guutee jaarsa kee ifi dhiyeessuu qabdaa jeen akkasii isiinis yaanni galee fi agartee miti deemtee jaarsisee itti dhiyaattee waan inni fedhu agartee bartee jechuudha akkasii jaarsisii waan inni fedhu hunda guutee fi ibarkaneexee jaarsisii hamaan san isii jaalatee agartee miti jiruu bareeddu wajjin jiraatanii jechuudha seenaan irra isin qabadde tana fakkaatti akka isin jettee abdiin qabaan isin jaa akkasiiti saniifuu jaarsa kee akkatti harka naqattu atumaa beekaa jechuudha waan inni fedhu waan agartee waan isa dasaatii beekaa jechuudha agartee miti akkasitti saniin gaa'eef dhidhiyeessiteeti mushkeessee waan inni naa godhi isin jibbitee yaani diddee kana afaan jala diddeebisattee nan jaalatu na jibbaa jechuun qabdu saniifuu jaarsa kee agartee miti sumaatu harka keessa kaayattus danda'e sumaatu ifa harkaa baasus danda'a jechuun hanga fedhe hamaatu hanga fedhe gaariitu hanga fedhe nama aaru ta'u hanga fedhe nama agartee miti gammadu ta'u
akkasii sinja seenaa waan tanarra akka barnoota fudhatan abdii qabaan isininja yoo isinitti tole share godhaan isininja like sirra roobsisaa akkasiiti hanga seenaa biraatii walitti deebinu nageenyaaf turaan isininja wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh nageenyaaf tura okay